abbaa manaatiin akkas jedhe Waaqayyo sagalee isaa keessatti. Akka ofii keetiitti haadha manaa kee jaalladhu jedha. Efesoon 5:25, 5:28, tokkoffaa Phexros 3:7, Qolaasaayis 3:19. Akka jedhu akka ofii keetiitti haadha manaa kee jaalladhu jedha sagalee Waaqayyo. Qajeelfamni inni dhiiraaf laate haadha manaa kee jaalladhu jedhaan. Dubartiin dhiirarraa kan isheen barbaaddu inni guddaan jaalala. Namni kamuu jaalalan barbaada, garuu special and specific hurt adduma ta'e onnee yookiin yaada addaatiin dubartiin kan isheen dhiirarraa barbaaddu jaalala. Dhiirri immoo kan inni dubartiirraa barbaadu ulfina, ሪስፔክሽን የሚባል ነገር አለ። ክብር። dhiirri dubartiirraa ulfina barbaada, kabaja barbaada. Kan hin dagatin. Dubartiin immoo dhiirarraa jaalala barbaaddi. I love you jedhan sana duwwaa miti jaalala jechuudha. Jaalalatti agarsiisu, ho'atti agarsiisu jechaadha. Egaa akka ofii keetiitti haadha manaa kee jaalladhu jedha. Sagalee Waaqayyooti kun. Inni kan biraan abbaa manaatiin maal jedhee? Abbaan manaa mataadha jedha yookiin hoogganaadha jedha. Efesoon 5:23 irratti mataan haadha manaa jedha, abbaa manaatii jedha. Egaa calluma jedhanii ameen jechuudha kuni. Dubbiin Waaqayyoo idiitiin qabu dhugaadha waan ta'eef jechaadha. Macaafa qulqulluu keessatti wanti afur ulfaataadha. Waan afur hiiktee akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Tokko waa'ee sadan tokkummaa Waaqayyooti. Nan ibsa jechuufi sammuu nama caalaa nama maraacha. Nan gana jechuuf immoo jireenya nama dhabsiisa dhugaadha waan ta'eef. Kanaafuu akka inni jirutti fudhachuudha. To express, to affect or loses our mind. So accept as it is. Ganuudhaaf, ibsuudhaaf rakkisaadha. Ibsuu sammuu nu caala, ganuuf immoo jireenya nu dhabsiisa. Kanaafuu sadan tokkummaan hin cimu. Akkasumatti amanii dhiisi. Waca kenna qini. Lammaffaa waa'ee gaa'ilaati kunoo. Dubartii tokkoof dhiira tokko walitti fidee biyyi isaa maaloon isaa waliin isaan beekamu saalli gargarii dhiira tokkoof dubartii tokko walitti fidee jarri kun mirgi isaanii eegamaadha. Mataa garaagaraa qabu, qaama garaagaraa qabu, saalli isaanii garaagara. Walitti fidee qaat godhee dabaleetu ati mataa dhiiraatiin yaadii jedha ishee dubartiidha. Qaama kee immoo akka barbaadde gochuu hin dandeessu jedha isheedhaan. Qaama kee akka barbaadde gochuu hin dandeessu jedha isaanis. Jarri kun waliin beekanii fidee walitti fida safuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Intala haadha ishee baqattu, qullaa ishee dhoffattu. Gurbaa abbaasaa qullaa isaa dhoffatee fiigee gola lixu. Intala fiigdee gola lixu. Abbaa fi haadha ni baqatu. Walii isaaniitti immoo qullaa isaanii mul'isu. Maal ammoo kun itti yaaddee beektaa ammati? Waan akkasii. Haadha hoon baqatti, abbaa hoon baqata. Omaa baqanna immoo malee hunda isaa beeku isaanuu fincaan keenya maaloo keenya isaan turraa miicaa ture qaama keenya kan abbaa keenya haadha keenya turraa miicaa ture. Nuni dhokannee gola keessa fiinnu kun haadha baqannaa beekuuf isaanoo saayizii isaa maaloo isaa xurii isaa maaloo isaa beekuuf dhokannaadha gola keessa fiinna malee. Intalli haadha baqattu kun maaliif gurbaadhuma har'a wal argan kana walii isaan beennetti qullaa ishee argisiisa? Inni maaliif qullaa isaa argisiisa? Kanaafuu safuudha maal irratti qoricha hojjete Waaqayyo itti yaaddaati qaba. Kanaafuu waa'ee gaa'ilaa kana baay'ee nuun galu itti fayyadamna garuu itti jiraataa irraa gaa'illi kan Waaqayyoodha kennaadha. Manaajirri gaa'ilaa immoo Waaqayyoodha akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Peestaalii konaalaadhu mi'a konaalaadhu fudhadheen deema dhala kee fudhadhu sana godhi. Namitti hima kana jaan arguun barbaadu niitii kana jaan arguun barbaadu jedhu namoonni yeroo tokko tokko. Yeroo akkas jedha waanuma lafa gaggala gashan fakkaata. Garuu eessayyuu hin ga'an. Maaliif hoogganaan gaa'ila sanaa Waaqayyoodha. Eessoo ga'uu hin danda'an. Kanaafi hin cima waa'een gaa'ilaa. Cal jedhii jiraadhu. Namni ibsa jechuun isaa ulfaataadha. Dinqiidha. Lama hiree waan cimaa tokko Sillaaseedha inni sadan tokkummaa lammaffaa kunoo waa'ee gaa'ilaati illee. Inni sadaffaan immoo waa'ee cuuphaa qulqulluuti. Cuuphaa qulqulluu fudhadhu.
beektota meeqatu irratti wal lole? Galuu fiide. Maartin Luuter, Zwingli, Calvin fa'a yoo fudhattan isaan kana laala. Zwingli fi Calvin let us reform everything jedhan. Waan hunduma isaa haaressina jedhan. Martin Luther immoo no, we accept what is right and they reform what is wrong or leave it jedhe. Waan sirriite akkuma inni jirutti fudhanna, isan taane immoo haaressina hin dhiibna jedhe. Achirratti walii galuu dadhaban. Amma ammaatti addunyaa kana irratti wayii cuuphaas gaaffii qaba namni rakkata baay'eensa. Garuu macaafa qulqulluurreera waan nama rakkisu sumni tokko hin qabu. Kanaaf warri kun ni ulfaatu. Arfaffaa eschatology. Eschato means time or last. Logi means steady. Wayii bara dhumaa jechaadha. Barri dhumaa yoom dhumaa guyyaan isaa yoom? Yesuus yoom dhufa? Qixa kamirra bu'a yeroo dhufu? Karaa kamirra immoo dhufu? Addunyaan mana bal'atti eessatti mul'ate eessatti dhiisattee yaadda? Inni du'e abiddi kan gubee du'e jira. Elektirikiin kan ajjeese jira. Bishaanni kan fudhate jira. Bineensi kan nyaate jira. Du'aa kaanami kun hundumtu. Dhugaadha immoo. Kun ammas itti hin cimu. Garuu anatti hin cimu. Sila waan hin jirreessatu fide waan ta'eef maal kaasuu dadhaba? Dandeettii Waaqayyootti nan amanaan isin hin beeku. Kanaafi kun arfanni cima. Warra ciman kana keessa wayii abbaa manaati gaalaali gaam. Abbaan manaa hoogganaadha jedha. Isheenis mataa qabdi, innis mataa qaba. Mataa abbaa manaatiin geggeeffamaa jedha. Mataadhaan jedhamu kun itti gaafatamaadha. Bulchaadha. Qajeelchaadha. Astadaadaariidha jechaadha. Hojiima bulchiinsa Waaqayyooti kun. Mootiin 3-4 hin barbaachisu, tokko barbaachisa. Mana akka inni hoogganu, akka inni mana isaa geggeessu Waaqayyootu godhe jechaadha. Kana yeroo jennu immoo dubartiin waan beektu waan ishee gashu hin jiru. Gab jedhu dhiironni tokko. Gab jedhin jedhin seexanaan gab jedhi malee haadha manaa keetiin akkas hin jedhin. Yesuus gooftaadha. Maal beekti dubartiin hin jedhin maal wallaalte? Waliin mari'atanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartiin namaa ol miti, namaan gadis miti. Namaa ol akka isheen hin taane kan ibsu lafee mataa keessaa fuudhee isheen uumne Waaqayyo. Namaan gad akka isheen hin taane kan ibsu immoo lafee miillaa keessaa hin fuune Waaqayyo. Lafee cinaachaa senterii walakkeessa namaatii fuudhe qixxee namaati dubartiin. Kanas beeki yoo dhagaa jirta ta'e. Kan biraan abbaa manaatiin maal jedhe Waaqayyo? Tajaajili jedhe. Tajaajiluu yeroo jennu fooniif lubbuudhaan ishee tajaajilu jechaadha. Foon yeroo jennu walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu. Waan ishee barbaachisu qibaatii uffata. Wantoota jireenya ishee barbaachisan nyaata dhugaatii gaafa rakkinaa gaafa dhukkubaa bukkee dhaabbachuudha. Lubbuu tajaajiluu yeroo jedhan immoo dhimma lubbuu wal qabatu immoo dhimma hafuuraan kan wal qabatu immoo sagalee Waaqayyootti wal tajaajiluu gooftaa keessatti ayyaanaaf araaraa Waaqayyoo keessatti of eeguudha. Wal eeguudha kun. Efesoon 5:22 akkasumas 28 5:28 jechuudha. Ha dubbifannu dubbifadhaa. Ximiitoos 1:5-8 Tiitoo 2:4 dubbisi dubbii Waaqayyoo. Kanaaf abbaan manaa jaalala argisiisuu qabaadha manaa isaatti. Mana isaa immoo geggeessuu qaba, tajaajiluu qaba. Haadha manaatiin akkas jedhe. Abbaa manaa ga'ee isaa finneerraa daddafeen dubbadhaa. Haadha manaatiin immoo akkas jedhe. Abbaa manaa isheetiif abboomamtu jedheen. Efesoon 5:22-28 tokkoffaa Phexros 3:1 abboomamuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartoonni tokko maammasaa yookiis boojjitoo baatanii abbaa manaatti kan mataa raasan jiru. Danqaraa fudhatanii kan lafa dhiituu barbaadan jiru akka kotte duudaa. Kanaaf warra akkasii yoo jiraattanii lajab dheeraa xiqqoo ishee taragaaggaa sammuutti deebi'a. Abboomami abbaa manaa keetii. Kun sagalee Waaqayyoota aadaa keenya amantii keenyaadhas kabajamuu immoo qaba. Kanaaf abboomamuun baay'ee barbaachisaadha. Kabaja laachuuf hin baay'ee barbaachisaadha. Hiriyaasaa birattis qofaattis kabaja barbaada dhiirri. Haaleluyyaa.
Tajaajila fooniif hafuuraa kennuufii qaba. Kennuufii qabdi. Haati manaa dhiiraaf akkuma isa kan dhiiraa silaa haasofne tajaajila fooniif hafuuraa kennuufii qabdi. Walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu, dhimma nyaata adda addaa gargaaru, gargaartuu jedhanii reesilas raddaatii gargaartuu jedhaan kan isa gargaartu kan isa fakkaattu kan gargaarsa gaafatu wayii dhabeettu kan gargaarsa barbaadu isa dadhabaadha. Dhiirri dubartii malee dadhabaa ta'uunsaa gamanumaan hubatamuun baay'ee barbaachisaadha. Ha gargaartudha. Mirga dhiisee waan barbaade dhufu akka aadaa keenyaattis akka amantii keenyaattis haati manaa gargaartuudha. Bakka hin gargaarti abbaa manaa ishee. Kana yeroo inni immoo ashkarii jechuu miti, hojjettuu jechuus immoo miti, akka hojjettuutti kan ilaalan jiru akka ashkarii wayii. Ati dadhabaa waan taateef si gargaarti. Uumamuu waan dadhaboota nuyi dubartii malee. Ishee kana sammuu keetti qabadhu dhiirri dhagaa ta'ote. Dubartiin dhagaa ta'otes immoo baay'ee utaaluuf faraggatuutu hin taane kennaa waaqayyooti akkati dhiira gargaartu. Kennaa uumamaati. Kabaja jaalala jechaadha. Kanaaf isheen walqunnamtii saalaa wajjin raawwachuu, wantoota adda addaa gochuu fi wantoota mana keessatti barbaachisan. Dubartoota tokko fudhattan utuu isaan jiranii abbaan manaa wayyaa miiccata. Waan adda addaa godhata. Dubartoota tokko fudhattan immoo suufii qofaatti keessi, shamusii qofaatti keessi, kaalsii qofaatti keessi, pantiisaa qofaatti keessi, qabattoosaa qofaatti keessi. Manni keessi bakka shooppingii ma fakkaata, shooppii wayii. Bocatti baaftee zanaa gootee abbaa manaa ishee kunuunsiti. Warra akkasii kun warra seera waaqayyoo raawwatanidha. Dubartii tokko gaaf tokko akkas jetti. Dhiirri tokko akkuma daa'imaa kunuunsa barbaadaa isheen akkasii ishee faraggatu barbaadduudha jecha isheen dhagahin. Ofii ishees daa'ima ishees bushuu hin dandeessu kun hin baddi boriin ari'atamti jechaadha. Gargaaruudha malee qoo'ee kunuunsaa miti dubbichi. Kanaaf shamusii isa kam uffattee deemtu, kootii isa kam, surree isa kam isa jedhu haadha manaatu marata yoo wal jaallatu ta'e jirri. Maaliif dhiirri tokko erga fuudhee booddee haadha manaasaatti bareeda malee waa biraatti bareeduu hin qabu. Dubartiin tokko erga heerumtee booddee abbaa manaa isheetiif bareeddii, abbaa manaa isheetti bareeddi malee waa biraatti bareeduu hin qabdu, hin dandeessus. Waan abbaan manaa keessa irratti hin jaallanne hin uffatin, na jibbisiifte wayyaan kun yoo jedhe dhiisi. Wayyaa sana yeroo sirratti jibbu achumaan si jibbaa. Fedhiin foonii dhiiraa karaa ijaa jalqaba waan ta'eef wanta inni sirratti jibbe dhiisi. Isheenis immoo uffata kana hin uffatin siin jetteetti yoo ta'e dhiisi. Isheen isaaf jiraatti inni immoo isheedhaaf jiraata. Inde vice versa is true. Dubartoonni tokko wanta inni jaallatu hin uffatan. Ganaan dhura bakkee baasu, achi bakkee baasu, achi isaanii bakkee baasu, achi bakkee baasu. Mandara keessa deemuu barbaadu. Qaamaan heeruman malee yaadi isaanii kan hin heerumne dubartoota baay'ee jira. Garuu maqaaf abbaa manaa bira jiru. Dhiironni tokko baay'een isaanii qaamaan fuudhan malee yaadi isaanii hin fuune ammayyuu ganaa fuudha. Caaltuu bashaatu, kitilee biddiiqee, olaanee, sirriiqee fiddiiqee ganaa barbaadu mandara keessa deemanii. Firuu koo, onnee koo, minaaminii koo ganaa baay'eedha. Bilbilli isaanii footoo dhaltuu, footoo dubartootaa, footoo namoota adda addaa, ababaa adda addaatiin guutuudha. Dhiironni baay'een rakkina qabu. Deebi'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Fayyaa maqaa Yesuusiin fayyaa maqaa Yesuusiin fayyaa. Dubartoonni tokkos waa baay'eetti of mul'isuu barbaadu. Girgirgir namoonni jedhan kun rakkoo qabu. Waaqayyo bannaa nuuf laata. Kanaaf haadha manaati Waaqayyo akkas jedhe sagalee isaa keessatti abboomamii dhiiraaf abbaa manaa keef abboomamii jedhe. Dubbii Waaqayyo akka jedhu macaafa fakkeenyaa keessatti akka jedhu boqonnaa 19:14 irratti haati manaa hubattuun kennaa Waaqayyooti jedha. Haati manaa hubattuun kennaa Waaqayyooti. Haati manaa kennaadha. Waaqayyoon namaa kenna. Haati manaa dandeessuun abbaa manaa isheetiif gonfoodha jedha. Ishee yellaasiftuun garuu akka dhukkuba lafee bososiisuuti jedha. Fakkeenya boqonnaa 12:4 dubbisaa miraqaati. Dandeessuu amalasaa, amala ijoollee ishee, ciqi ijoollee ishee, kan ollaa ishee, kan mana ishee keessaa rakkinni jiraatus
bal'inni jiraatus dandeessee dubartiin jiraattu baay'ee barbaachiftuudha. Gonfoodha isheen akkasii. Gonfoo jechuun kan ittiin miidhagan sitoota akkono. Waaqayyo hubannaa nuuf haa laatu. Akkeedhu haadha manaa mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argachuu danda'a ree? Isheen callee gati jabeessa hundumaarra guddaa hin caalti. Abbaan manaa ishee nama ta'a. Qabeenyi isatti hin hir'atuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 10 irra jira. Akkasumas 11 hanga 12 dubbisaa 31 10 hanga 12. Akkasumas immoo boqonnaa 31 15 hanga 30 dubbisaa dinqii jira.